Seexanni kallattii barbaade sitti fayyadama. Kallattii barbaadeetiin kallattii tokko qofa miti. Waraana seexanaan beektu taanaan yoo yeroo hunda ofii keetti akka of loltetti jiraatta jechuudha. Waraanni seexanaa maalidha yoo jenne namoonni baay'een seexana maalii fi maqaa isaa dhooftuun hin jedhu. Akka waan nuti maqaa seexanaa dha'uu jaallannetti akka waan nuti fira seexanaa taanetti nu laalu namoonni kaan lakkeen dhimma isaatu nu galee waraaba baazaanii azaabba'ee isa kaan waggaa 18 seexanni dugdarra taa'ee gobaaxaa godhee kan irra taa'e. Isa kaan immoo waggaa 38 isa kaan immoo kan lafatti darbatu kan yeroo ji'a eegee baatii eegee baatii gobanaa eegee kan lafaan qullaa kaachisee fakkeenya gara Gergeersoon gaafa laallu Wangeela Maarqos 5 nama safara awwaalaa jiraatu agarramtira. Seexanatu maatii isaa irra dabaasee jedha. Adda keessan kan akkattiin qabattanii seexana sana ofirraa galzatuudha jechuudha. Ifadhamti. Ammas caalan gaddisiisnu ree. Dhoksaatti kan hojjennu jira, beeknee kan hojjennu jira, wallaalummaadhaan kan hojjennu jira, waan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf har'a carraa arganne kanatti fayyadamnee waan kaleessa Waaqayyoon miidhaa turre sanaaf kiisii kennu qabna jechuudha. Akka jalqaba barsiisan kaasan idaa namaa ofirraa kafaluu qabna. Idaan sun idaa daabiloosa ofirraa deebisuu qabna. Cubbuu kaleessa beeknee osoo hin beekin raawwanne sana har'a humna Waaqayyootiin carraa arganneen abbootii lubaatti dhiyaannee of himannee gaabbii gallee foon dhiiga isaa fudhachuu nurra jiraata. Kun kennaadha jechuudha. Kitaaba jireenya Oke, snipes. Biraanidhaaf amila kennaa fi warri lafa jirtan jechuudha. Kaantiyyeedhaa fi gannatis kennaa argatteetti ayaasaa qabu jedhanii bireenis kennaa argatteetti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf kottaa tuttuqnee wal kaafna. Akka jara tokkootti amala ta'ee nuti walitti qabamuu keenya dhiisnu. Guyyaan gooftichaa dhiyaachaa akka deemuu ni argitu. Kanaaf ittuma caalchisaatti wal jajjabeessaa jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 hanga 25tti. Waldaan Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee miseensota biyya jiran guyyaarraa walitti qabuudhaan sirna kadhannaatiin sagantaan kan saaqame yommuu ta'u, ittaansuudhaan sagantaan gorsaa fi sagantaan jajjabinaa sagantaan barumsaa kennamuudhaan akkasumallee sagantaan kennaa kan itti fufutaa jechuudha. Seexanni kallattii barbaade sitti fayyadama. Kallattii barbaadeetiin kallattii tokko qofa miti. Waraana seexanaan beektu taanaan yoo yeroo hunda ofii keetti akka of loltetti jiraatta jechuudha. Waraanni seexanaa maalidha yoo jenne namoonni baay'een seexana maalii fi maqaa isaa dhooftuun hin jedhu. Akka waan nuti maqaa seexanaa dha'uu jaallannetti akka waan nuti fira seexanaa taanetti nu laalu namoonni kaan lakkeen dhimma isaatu nu galee jechuudha. Isa maatii keenya fixetu nu galee. Isa ayyoo keenya abboo keenya ajjeesetu nu galee. Eenyutu ajjeese? Qaalluu. Eenyutu ajjeese? Ateetee. Eenyutu ajjeese? Boorantichaa. Eenyutu ajjeese? Matatii. Xonqolaa nuun jedhanii nutti himaniiru. Maatiin keenya nu jalaa dhumeera. Amma namoonni tokko immoo maal jedhu? Seexanni hin jiru nuun jedhu. Seexanni hin jiru gaafa nuun jedhan ergamaanis hin jiru jechuu isaaniittidha. Taqaaraaniin isaa immoo ergamaan samii hin jiru. Ergamoonni samii jiraannaan seexanoonni jiru. Ergamoonni samii eenyurraatii nu eegu? Daabiloos irraa mitidha? Daabiloos irraa waan nu eeganiifidha ergamoonni kan jiraatanii. Ergamoonni immoo ilma namaa gargaaruudhaaf ergu. Ilma namaa jajjabeessuuf ergamu miti. Eenyu kan dadhabsiise irraati jajjabeessu? Seexanni kan dadhabsiise mitidha? Kanaatiif badambiitti dammaqaa kanarratti. Seexan irratti dammaqaa. Kitaaba qulqulluu gaafa dhaqxanii ilaaltanii gaafa waa'ee gooftaa keenyaa dubbistan wangeelaa gooftaan Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'u ergamoota wajjiniin miti giliinsaa. Dhagaa jirtu miti? Ergamoota wajjiniin tigilii tokko hin godhanne gooftaan keenya. Ergamoota wajjiniitiin miti. Warra seexan hidhe wajjiniinidha. Seexan warra seexanaa hidhame faanadha kan gooftaan jooraa ture. Kan gooftaan kaachaa ture warra seexanaan hidhamani. Inni kaani dhiini kan waggaa 12 jalaa dhangala'u. Seexanni waraaba baazaanii azaabba'ee. Isa kaan waggaa 18 seexanni dugdarra taa'ee gobaaxaa godhee kan irra taa'e. Isa kaan immoo waggaa 38. Isa kaan immoo kan lafatti darbatu. Kan yeroo ji'a eegee baatii eegee
baatii goobanaa eegee kan lafaan dha'u mitiidha. Isa kaan immoo qullaa kaachisee fakkeenya gara Gergeersoon gaafa laallu Wangeela Maarqos 15 nama safara awwaalaa jiraatu agarramtiidha. Seexanatu maatii isaa irra adda baasee jedha. Gaafa laaltani namni kun maatii qabaa jedhu. Maatiin isaa sansalataan hidhanii dadhabanii inni namni kun immoo sansalata kana kutaa halkan iyyaa bulaa dhagaadhaan obbaa cora ture jedhu. Gaafa gooftaan naqu garuu maqaan keenyudha jennaan leegoonii jedhamte. Leegoon jechuun immoo cifraa baay'ee jechuudha jedhe. Baay'inni isaanii immoo 2,000 oliidha jedha. Kanaatiif wangeelli hidhaa daabiloos jalaatiin nu baasuudhaaf dhufe malee waa'ee qabeenyaa nu lallabuudhaaf miti. Waa'eedhuma wanti nu lallabee deemuudhaaf miti wangeelli hidhaa daabiloos jalaatii akkamittiin namoonni akka baahan wangeelaatiin barumsa wangeelaatiin cimuudhaan kadhachuudhaan sagaduudhaanidha. Kanaatiif iyyuu daabiloos irratti naqqaa irratti dafaati dammaqaa maatii kan qabu jireenya namaa kan battanu matatiin xonqolaan amma baay'ooliin keenya ergitanyaan nusuun hin jiru amma nu keessaati. Ergitanyaadha. Maaliif seetani? Gatuma sagalee Waaqayyoo dubbannullee maaf dubbatee immoo jedhanii immoo kan ergan jiru waan ta'eef. Fagoo miti tariitii riyaadha. Tariitii nama nu beekudha. Tariitii faayidaa wayii nurraa barbaade nama faayidaa wayii nurraa dhabeedha ta'a. Jarri kun lubbuu keenya balleessuudhaaf eenyumtu garaa namaa lafa bara kana Kiristoos yoo ta'e malee jechuudha. Nuti immoo umaa rakkoon qabu jennee latti jennee rabna taanaan bineensaan nyaatamna jechuudha. Titqii qabaachuu qabna jechuudha. Qulqullichi Phexros xilaanni keessanii akka leenca waan nyaate barbaade bokkisuutti zuuraa keessa naannee bokkisan hin jedhamu jira. Hin bokkisa. Ganamaa galgaladha kan inni bokkisu jechuudha. Obboloota keenya meeqatu hidhamee jira? Hiriyaa keenya meeqatu hidhamee jira? Haadholii keenya meeqatu hidhamee jira? Nutoo akka hin hidhamne Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka seexanni nu hiine maal gochuu qabna beektu? Beektu? Seexanni akka nu hin hiine, seexanni carraa keenya akka hin hiine, eenyummaa keenya akka hin hiine, lubbuu keenya akka hin hiine maal gochuu qabna? Inni jalqabaa cubbuu keenyaa tanaasnee qabeenya daabiloositti deebisuudha. Namni qabeenya daabiloos baatee hin jirre jira? Qabeenyi isaa cubbuudha mitiire? Eeyyeen qabeenya isaa deebisaafi. Inni qabeenya isaa barbaada dhufa. Qabeenya isaa falmachuu dhufa. Qabeenyi isaa nurra hin jiru taanaan maaliif jiru fa'a? Qabeenya koo naa kennaa qabeenyi sun immoo cubbuudha. Qabeenya isaa kana immoo akkamittiin ofirraa fuunee gannaa nissaa galuudhaani jechuudha. Eegga galtanii nissaa galtanittu goosh qeedarii yoo xammaqattanittu warreen xammaqan ni xammaqadhaa qeedarii. Qeedarii waan nama xammaqsiisu wantoota muraasadha. Sana barsiisan yeroo biraatti afufanii tariitummaa afraa irratti sin barattu. Qeedarii kan nama xammaqsiisu nyaata hin barbaachisne nyaachuu, sooma cabsuu, rukkaa bisigaa kan jedhamu kana alasfallaagii kan ta'e kana raawwachuu wantoota kanadha. Tokko kanaati nissaa galuu jechuudha. Ifa dhamti nissaa galuudha. Namni nissaa galuu hin barbaanne jira? Namni mootummaa samii hin barbaanne jira? Goosh mootummaa samii barbaanne eeggateeti immoo nissaan dirqama mitiire? Dirqama nissaa galaa. Eenyu gorsa eenyumaan hin fudhatinaa. Amma baadiyyaa baay'ee keetti kan na mudatu umuriin kee hin geenyeedha. Kun wangeela miti lallaba seexanaatidha. Umuriin kee hin geenyeedha nuun jedhu. Ijoollee baay'eetu jira barattoonni koo barataa nissaan galeen barsiisonni. Dhagaa jirtu miti kiristaanota barataa nissaan galeen barsiisonni. Gaafa na bukkeetti barachuuf nissaa galtaa'uu jalqaba gaafadha. Jedhee goshtitti fuudhu. Lakkennaan har'uma deemin jedhaan. Maaliif warra kaan qe'ee jeequu dhufa malee namni kun fayyuudhaaf hin dhufu. Fayyuudhaaf hin dhufu. Qe'ee diiguu dhufa. Warri nissaa galan jeequu dhufa jechuudha. Ijoolleen barsiisuu xiqqaate naannoo akkas 25 akkas dhaabbataadhaanii karaa tokkoon jechuudha. Himoodhaan namni 19 nama foonii dhiiga isaa fudhatedha. Namni 19 biyyatti galuu gaafa isaan biyyatti galan haalli minaan mijatu naan koottuun jedhaan maatii koo wajjiniitiin ijoollee koo wajjiniitiin bataskaanan dhaqanii nissaa galtee qeedarii xammaqattee foonii dhiiga isaa anuu bukee mana koo teessee fudhattee galti. Akka illitti wal gadhiisuun hin jiru jechuudha. Maaliif qabeenya Kiristoosii jechuudha. Kanaatiif fayyuu barbaaddu yoo ta'e ilaa waan adda addaa jira. Kan isin qabu hojiin foonii jira. Maatiin humtillee taasisuu isin irratti faxxaru. Garuu qidmaa lubbuudhaaf kennaa. Isinii galee qidmaa lubbuu keessanii kennaa nissaa galaa fooniif dhiiga gooftaa fudhadhaa. Sanaan booda eega fooniif dhiiga gooftaa fudhattanii yoo ilaata keessan daabiloosiitiin yeroo yerootti ofirraatii kurkursuu maaliin sagaduu. Yaamni koo sigdati beektu miti? Yaamni koo sigdati.
saganni bakka gurguddoo lamadha mitiire tokko gaabbii yookaan immoo kabaja qulqulloota gaabbiin yeroo muraasa mitiire yookaan torbee tokko nu kennama yookaan yaa mitiire nu kun kan gaabbiiti kan ergamoota immoo kan akbirootii kan qulqulloota kan akbiroota kan kabajaa miti kan waaqummaa garuu eenyumtu adda nu kuchisiisuu kan hin dandeenye jechuudha fitaa nagistii namoota hin beeknetu saganni sagadamuu nuun jedhu haa ta'u saganni gizitii qaba maaltu akbirooti nissaa kan jedhamu yookaan sagada kabajaa yookaan saganni gaabbii gizitii qaba mitiire guyyaa gizitiin sagannu guyyaa Mikaa'elaa guyyoota akka mana kiristaanaatti gazetaman hin sagannu እሺ kan waaqayyo garuu eenyumtu nuun dhorku kan waaqayyo kan sillaasee day to day dha kanaammoo ragaan isaa eenyudha seetani fakkeenyaatiif qulqulloota beektu miti abbaa takla hayimaanot guyyaa isaatti sagada dhiisan beektu jira guyyaatti abbaan Gabriel Manfas Qudus dhiisan jira eshi qulqulleetti Kiristoos samraa'u garli isaanii gaafa dubbistanii guyyaadha guyyaatti masmura daawwiti guyyaatti otoo dubbisiin oolan mitiidha faarsaa daawwiti yaamlikoo sigdeetti addaan kunnaan xilaan isin argate bakka wattaadara rasaasa farkaan qabne beektu rasaasan qabdan jechuudha rasaasa xinxilaata karkuttan hin qabdan jechuudha yaamlikootti sigdeetti qabaadhaa direenya waaqeffannaa qabaadhaa waaqayyoon sodaadhaa cubbuu dhiisaa obboloota keenya biyya ambaati kan dhufu cubbuu tokkodha innis immoo maaloo seetanii ayni xilaa alaa furatanii galu ayni xilaan haraboota baay'ee kabbaadiidha inni immoo maaloodha zimmuutiitti fida namoota isaan hin maxxanne wajjiniitiin gaa'ila uumuu barbaadu nama ayizaaba ta'e wajjiniitiin nama naafiqii ta'e wajjiniitiin yookaan immoo nama nissaa hin galle wajjiniitiin yookaan immoo nama baskaan hin jalne wajjiniitiin walitti xaxxaamuruu barbaada kan immoo yaamlikooti yoo qabaatte mo'uu dandeessa mo'uu dandeessu mo'uu dandeenya jechuudha kana ganamas galgalas badambi sagaduudhaan yeroo xabala xammaqachuudhaan yeroo hundumaa kitaaba dubbisuu irraatii fagaachuu hin qabnu yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu irraatii fagaachuu hin qabnu ishee kanaatiif kan nuti hin banne eenyu waan nu eegee fi waaqayyoo nu eegee jechuudha eeyifama isaatiin yoonaan nu ga'e eenyumtu iyyuu jabina isaatiin waaqayyoonaan si ga'e kan ammoo ati immoo gara fuulduraatti galateeffachuu hin qabnu goosh kanaatiif tokkummaa keessan cimsadhaa maabara keessan cimsadhaa yerootti wal argaatii waliin baradhaa fooniif dhiiga gooftaa fudhadhaa hibratiidhaan dhugaan siniin jira hibratiidhaan qophaa'aati barsiisaa ni gaabbii galu galleerra foonii dhiiga gooftaa barbaadna nuti obboloota maabara obboloota immoo obboloota miti kan gidii wadii አንድነታችን አንተውም jedha qulqullichi Phaawulos እኮ ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ሌሎች ሰዎች ልምድ አድርገን መሰብሰባችን አንተውም jedha ልምዲን አይዛቦን ወልቲ ቀበሙ በተነሙ ፈሪሶን ወልቲ ቀበሙ ፈሪሶን ዋተኮ ወልቲ ቀበሙ አዲማዳ ወልቲ ቀበሙ ፈሪሶን ሰዱቆን ነው አረብሶዳ ወልቲ ቀበሙ ቱሬ ከኛ ጋር ወከስዳሬ ሜቴ ኤላ ወልቲ ቢየ ከሰኒ ከኛ ባዲያ ጅርታና ባዲያ እርግጠኛ አረፎ ዲገ ጎፍታ ሲን ፍራቺሰኒ ዮካን ኡምሪ ከትን ገኝ ሲን ጀሩ yookaan maallaqa fidaa jedhu yookaan immoo saba waan ta'eetiin sin dhorku jechuudha. Ijoollee lamoo gara arsii lixaati nama maatii qabdudha abbaa warraa qabu ijoollee lama sadii qabu umuriin kee hin geenye jedhee dhowwani luboonni tokko. Luboonni kunis xiqqoo shibee koo rakkoodhuma hubannooti malee miqanyummaas natti fakkaatu. Rakkoo hubannootina koottaan jedheen koottaa jedhee asitti daganaa luboota abbootii wajjiniitiin akkas jedhamani maal goone jennaan kun wangeela miti jedhanii nan baskaana ofii koo tajaajilutti ijoollee kan daganaa naaf xammaqanii gorsanii foolii dhiiga gooftaa fudhatanii. Kanaaf bakka isin jirtanii mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Waan baay'ee isin rakkisa. Garuu barsiisaa wajjiniitiin ji'attis ji'a lamattis haa ta'u wal argaatii wajjiniitiin haasaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo isin haa fayyisu. Ilaa tokkommoo waan inni tole jedhiin hin xumurre biyya ambaatii gaafa galtanii qormuta guddaatu manatti isin eega. Mitiira qorumsa guddaa manatti isin eega. Yookaan qaalluu isin eega manatti. Yookaan budaatu isin eega manatti. Yookaan miqanyaa isin eega manatti. Yookaan immoo qabeenya sassaabdee galtee matatiidhaan battanuudhaaf sheega namni. Yookaan sangaadhaan yookaan sa'aatiin tattee si ala ajjeessu. Yookaan immoo manuma ijaarrate sana jala waan ta'e awwaalu. Ifa namti kun hin dhabamte eenyummaa kee kun akka ammaa faashiniidha kun eenyummaa keetti baay'atteetti. Kanaatiif isin immoo tsabalaatiin xabala irra cabuudhaan mana keessan sirriitti maabara keessan cimsachuudhaanii seexana kana mo'uu dandeessu baruu dandeessu. Yeroo kadhattan immoo bishaan keessa irratti kadhattanii kun akkaataa bishaan irratti kadhatamu barsiisaan sin barsiisan irratti fakkaata. Isa sanaatiin immoo
adda keessan kan akkattiin qabattanii seexana sana ofirraa galzatuudha jechuudha. Ifa dhamdi seexanni eessa mannaaraan as dhamdi kana eessa yoo ta'u lukatti lukaafis ergamu asidha asirraa malashaan isaa asirraatidha. Kun paartii kana qaba kun seeppuu jedhamti akka warra saayinsiitti seeppuu jedhamti kana qabata. Yeroo adda kee kana akkattiin harka kee qabattee kan irratti ergamtee jirtu matatiin digamteen xankolaan seexanni jinniin likkiftii maqaa sillaaseetiin dha gaafa jettu sattedha. Maaltu humni as keessa jiru jedhachu humni waaqayyo barruu keenya keessa jira. Barruun gooftaa maaf akka rukutame beektu? Barruun gooftaa rukutamee ramti mismaaraan. Kanaatii fi harki kun harka gooftaati jechuudha. Fakkeenya waaqayyootiin uumamne miti jedhe. Fakkeenya waaqayyootiin uumamne. Kanaaf harki kun harka waaqayyooti jechuudha. Humni guddaan barruu kee keessa jira jechuudha. Yeroo harka kee akkattiin qabattee matatiin yaaddu jettaan. Iddoo barbaade matatiin yaaddu adarratti dhiyaaddu. Matatiin digimtiin budaan jinniin likkiftiin dhagna koo keessa seentee jirtu. Ija koorra kan jirtu adarratti hidhame. Maqaa Sillaasiin siidhe, maqaa Gabri'eeliin siidhe, sansalata Mikaa'elaatiin siidhe jireenya koorraa ba'i gaafattu bakka isaatti. Bakka sanaan booda waa barbaade hojjechuu dhufu waan inni hojjetumtu hin jiru. Ajjeesiidhaaf dhufu waan inni godhumtu hin jiru. Maaliif hiitee takaa hidhaa keessa jira jechuudha. Qaalii kana immoo darbuu hin danda'uun siniin jedha. Waaqayyo sinaa gargaaru. Waaqayyo sinaa gargaaru. Jabaadhaan siniin jedha. Barsiisaa waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Waaqa nu barsiisee galanni haa ta'u. Barsiisaa keenya immoo waaqayyo sagalee jireenyaa isaa naa dhageessisu. Bara tajaajilummaa isaanii Sillaaseen uumaan keenya isaaniif haa dheeressu kennaa qaban irratti waaqayyo kennaa isaa dabalee isaaniif haa kennu citii hafuura isaa qulqulluu isa dhokata waaqayyo isaaniif haa eebbisu. Dhugumatti egaa akkuma beekamu hundi keessanuu fedha waaqayyo jaalala waaqayyo ta'ee guyyaa irraa kan walitti qabamneerra. Walitti qabamni keenya immoo inni guddaan egaa jireenya keenya isa ittaanuuf galaa waan nuuf ta'uu danda'u akka qopheeffannuu fi waan kaleessa osoo beeknuu dagannellee akka yaadannuufidha jechuudha inni guddaan. Kaleessa hundi keessanuu hin beektu biyya hambaa keessa sa'aatii jirtanitti, sa'aatii dhiphina keessa jirtanitti, sa'aatii haalli mijataan hin jirre hundatti obboloota keenya hedduu isaanii nan yaadadha. Hanga shintibeetii seenanii sagaduu kadhachuutti kan ga'an kutannoo sanaatiin hin cimanii amantaa isaaniitti cimanii dhaabbatanii yeroo isaanii aarsaa godhanii hanga yoonaatti kan ga'an keessaa tokko fakkeenyi isinidha jechuudha. Aarsaa hedduu kafaltaniitu kaleessa. Maaliif kafaltan aarsaa kana? Foonii fi lubbuudhaaf, jireenya bara baraa argachuudhaaf, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf, caalatti immoo ofii keessan irra dabartanii maatii keessanii fakkeenya ta'uudhaaf. Kanaaf miti. Kanaaf har'a immoo waan kaleessa achi teessanii hawwaa turtan hedduutu jira. Yoomiin galee maatii kiyya barsiisa. Yoomiin galee maatii kiyya karaatti qabu. Yoomiin galee jireenya kiyya rakkoo keessa seenee jiru sirreessa jettanii waa'ee gaa'ela keessaniidhaaf, waa'ee mana keessaniif, maatii keessaniif, obbolaa keessaniif kan yaaddaa turtan hedduu keessantu jira jechuudha. Waaqayyo isin qaqqabsiisee moo hin qaqqabsiisne? Galuudhaaf hawwitanii yaaddanii qaqqabdan moo hin qaqqabne? Qaqqabdanii jirtu jechuudha. Kun isiniif gammachuu guddaadha jechuudha. Sababiin isaa barsiisan jalqabarra kaasanii hawwanii osoo hin argatiin kan hafan baay'ee isaaniitu. Galuudhaaf yaadanii kan karaatti hafan jiru. Gamoorraa kan gad darbataman jiru. Hanga yoonaatti bahanii jiraachuu dhiisuu isaanii kan dhabaman jiru moo hin jiran? Jiru jechuudha. Maatiin abdii kutee boo'ee kan itti dhiisan jiru? Jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nu jiraachisee, isinillee isin jiraachisee, kaleessa karaa onlaayiniitiin fuulaan kan wal hin argineen sagalee waaqayyoo walirraa barachaa turreerraa jechuudha. Har'a garuu waaqayyoon akka wal arginu nu taasiseera jechuudha. Kana eenyutu taasise? Waaqayyotu taasise jechuudha. Dhaamsi guddaan isin dhaamu barsiisan caalatti sirriitti isin hubachiisanii dubbatanii waan ta'eef inni guddaan jechuudha. Kaleessa waan achi teessanii hawwaa turtan sana adaraa keessan hin dagatina. Isa kana jechuudha inni guddaan. Kaleessa waan achi teessanii hawwaa turtan baay'een keessan maatii kiyya humna hafuuraamaa jalaa akkamittiin galee baasuu danda'a kan jedhu. Akkasumallee obboloota keessan obboleettiiwwan keessan kallattii adda addaatiin hidhaa daabilootiin hidhamanii jireenya isaanii achi teessanii madaalaa turtan. Kaleessa osoo hin beekin har'a immoo beekumsa waaqayyo isinii kenneen barattanii kan hubattaniin madaalaa kan turtan furtuu isaaniif ta'uudhaaf yaadaa kan turtan jira moo hin jiru? Kanaaf har'a isaaniif qoricha ta'aa. Inni jalqabaa immoo jalqaba maal jedha Oromoon gaafa mammaaksa? Jalqaba qaanqee ofirraa buusanii booddee maal buusu jedha? Booda ilmoo irraa buusu jedha ilaala. Jalqaba ofitti dursaa jechuudha ilaala. Kanaaf akkuma jalqaba barsiisan isiniin jedhe of ta'uudhaaf inni guddaan jalqaba waan kaleessa raawwachaa turre waan kaleessa balleessineef maal gochuudha? Araaramuu. Eenyutti? Waaqayyotti araaramuu barbaachisa. Dhiifama gaafachuu barbaachisa. Kaleessa haala mijataan qabdan, abbootiin argattan, kallattii adda addaatiin
Kama tokkoon asiin onlaayiniidhaan gaabbiin hin galamu otoo jedhamu asiin immoo hin galama. Yaadni garaagaraa osoo ka'u achi teessanii gaabbii galaa turtan miti. Har'a immoo irra geessaniitu jechuudha. Har'a immoo bakka yaadda sana geessaniitu qaqqabdaniitu jechuudha. Har'a gaabbii galuun dirqamadha jechuudha. Namni gaabbii hin galle jiraachuu qaba. Maaliif guyyaa guyyaatti afaan keenyaan jireenya keenyaan dubbii keenya waan baay'ee balleessaa oola. Waan balleessineef immoo otoo anatti balleessitanii ani isinitti gaddee dasiisin jedhaa gaafa na biraa deemtan. Eessatti argeen dhiifama gaafadhan jettanii nama tokko muufachiistanii yookiin tasa itti buutanii otoo muddamtanii bira dabartanii gaafa galte sammuun keessan isin komatu hin komata jechuudha. Waaqayyoon immoo ammas caalan gaddisiisnu ree. Dhoksaatti kan hojjennu jira, beeknee kan hojjennu jira, wallaalummaadhaan kan hojjennu jira, waan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf har'a carraa arganne kanatti fayyadamnee waan kaleessa waaqayyoon miidhaa turre sanaaf kiisii kennu qabna jechuudha. Akka jalqaba barsiisan kaasan idaa namaa ofirraa kafaluu qabna. Idaan sun idaa daabiloos sana ofirraa deebisuu qabna. Cubbuu kaleessa beeknee osoo hin beekin raawwanne sana har'a humna waaqayyootiin carraa arganneen abbootii lubaatti dhiyaannee of himannee gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa fudhachuun nurra jiraata. Fooniif dhiiga isaa akkam fudhanne maaltu nu dhooqa? Wanti nu dhoogu jira? Namni cubbuu sodaatee yeroo tokko tokko tarii deebi'een kufuu danda'a kan jedhu irraa kan ka'e namni cubbuu sodaachuu irraa kan ka'e cubbuu keessa jiraata jechuudha. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Eeyyeen namni dogoggoruu danda'a. Namni gaafa kufe deebi'ee waaqayyoon hin kaasaa jechuudha. Uffanni keenya kun gaafa naxalaa adiin kun otoo asitti awwaara keessatti bu'ee hin xuraamu hin xuraawu. Qulqulleessuun hin danda'amu. Maaliidhaan? Miiccinee. Gaabbiidhaanis of qulqulleessinee bakka keenya jalqabaatti deebi'uu dandeenya. Isa kana amanaatti deema. Lammaffaa warri gaa'ela keessan keessa jirtan gaa'ela keessanitti cimaatii qabadhaa. Akka Saaraan, akka Ribqaan, akka Elsaabeet amantaa isaaniitti jabaatanii gaa'ela isaaniitti jabaatanii cimanii haadholii eebbifamoo ta'anii ilmoo eebbaa da'an sana isinillee gaa'ela keessanitti eebbifamoo ta'uudhaaf warri gaa'elatti jirtan jabaadhaa gaa'ela keessan qabadhaa. Tarii qormaanni jiraachuu danda'a karaa adda addaatiin. Gaa'ela keessatti rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Isa kanaaf madda furmaataa ta'uudhaaf gara waaqayyootti ba'uudhaan ogummaa kiristaanummaatiin sana furmaata laachuudhaaf jabaadhaa. Kabraa warri gaa'elatti seenuudhaaf jettan dursaa laalladhaa. Fedha waaqayyoo ta'uusaa dursaa eeyyamsiisaa. Maaliif gaa'elli eebbifamaadha. Namni gaa'ela malee jiraachuu yoo barbaade hin danda'a fedhii isaati. Yoo immoo lakki jedhe immoo qorama keessa galuurra fuudhaa seerumaaf jedhee Phaawulos eeyyame immoo eeyyame. Gaa'elli eebbifamaadha iddoon ceesichaas eebbifamaadha jedhee gaa'elli eebbifamaaf qulqulluu akka teerreen akka hin qabne kaa'eera. Kanaaf jireenya eebbifamaa kanatti galuudhaaf immoo durfamee maal barbaachisa? Xinqaaqee barbaachisa. Of eeggannoo barbaachisa. Wanti fiiganii itti seenanii akkasuma fiiganii keessaa ba'an. Oromoon gaafa mammaaku surreen muddamaan kaayatan muddamaan namarraa buutii jedha. Kanaafuu gaa'ela jechuun jireenya kee amma lafa kanarratti jiraattu itti fufiinsan wajjin jiraattuudha waan ta'eef muddamaan itti seenanii wanta keessaa bahan miti. Kanaaf itti yaadan itti seenuu barbaachisa. Waaqayyoon irratti kadhachuu barbaachisa. Kutannoo barbaachisa. Qorumsa achi keessa jiru immoo kallattii dhufu kamiin hundumaanuu humna waaqayyootiin nan danda'a ofirraan deebisa jedhanii amanuu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti jabaadhaa cimaa. Waan isin rakkise immoo abbootii isinitti dhiyaatan abbaa gaabbii keessan wajjin mari'adhaa furmaatatti laadhaa. Hanga dhumaatti kan dhaabbate. Dhumni yoomi? Dhumni yoomi? Boru? Iftaani? Torbee kana? Hanga dhumaa jechuun hanga addunyaa kanarraatii fooniif lubbuudhaan jirrutti cimnee dhaabbachuu qabna jechuudha. Namni tokko sadarkaan qulqullummaa isaa kan ittiin mirkanaa'uu danda'u erga addunyaa kanarraa addaan bahee booda foon. Sababii isaa takkaa namni gara waaqayyootti deebi'eera taanaan deebi'ee cubbuu hojjechuu danda'a. Namni har'a immoo asirratti cubbuu hojjete immoo gaafa achi deeme deebi'ee asitti deebii gaabbii galuu danda'a. Kanaaf gaarummaan keenyas ammeenyi nuti lafa kanarratti jiraannus har'aan nuu safarama waan ta'eef har'a waan gaarii hojjennee waaqayyo wajjin jiraachuudhaan yeroo keenya dabarsu kanan isin jechuu barbaada. Jabaadhaa kadhannaa kadhadhaa keessattuu kadhannaawwan akka argaanoonii seefa sillaasee akkasumallee kadhannaawwan gurmuu ergamootaa kallattii adda addaatiin jireenya keessatti qorumsa adda addaa dhufuu danda'a. Humna furaamaa adda addaa ergamuu danda'a akka jalqaba barsiisaan kaasanii faarfannaa daawwit fa'aa kadhadhaa. Faarfannaa daawwit 91 23 27 35 109 fa'aa jechuudha. Oromiffaa irratti akkas jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana kadhachuudhaan diinaaf kallattii adda addaatiin isinitti ergamu dhufu ofirraa deebisuu dandeessu. Kanaafuu inni guddaan immoo yeroo hunda sagaduu
akkuma hojii keenyaaf, akkuma nyaataaf, dhugaatiidhaaf, uffannaadhaaf, miiccannaaf, dhiqannaa keenyaaf yeroo kennina miti akkuma yeroo kenninu waaqa galateeffachuudhaaf yeroo kennu qabna jechuudha. Kanaaf isa kana irratti cimaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waldaan keenya waldaan Afuuraa Tokkummaa Sillaasee baga dhuftanii kan jedhu kennaa isinii qopheessee jira. Yes. Ulfina sittaa uffisa waan guddaa waaqayyo siifaa guutu bakka ati yaaddin waaqayyo galmaan si haa ga'u. Kennaa dhuma hin qabne waaqayyo siifaa kennu ulfaadhu siin jenna. Tole egaa anillee kennaa kennuufan ture nan qaddamame jechuudha. Dingil Maariyaam si haa eebbistu hayyoo kee galmaan siifaa ga'u waaqayyo gooftaanii. Akkuma barsiisaa keenyatti uffiste Sillaaseen kennaa isaas taa uffisu kennaa hayyotaa raajotaa wareegamtootaa si taa uffisu barri kee bara gaarii bara eebbifamaa bara ulfina qabu bara safuu qabu waaqayyo siifaa taasisu eebbifame Sillaaseen. Anis asumaan jalqabaa jechuudha kan waldaarraan eegala. Dhimma keenya daree jechuudha waldaa keenya biyya alaatti yeroo turtetti jechuudha koree ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turte. Kennaa waldaa Afuuraa baga nagaadhaan dhufteedha. Anis kennaan sii kennaa akka dhuunfaa kootti. Kun egaa biddeena jireenyaati. Galtee irraa dubbistee maatii kee akka barsiistuufidha jechuudha. Irraati jechuudha. Obboleettii keenyaaf jechuudha. Obboleettii keenya Caaltuu Jootee jechuudha. Egaa duraan tokko turte amma mucaanoo fiddee dhufteetti kuni kennaa waldaa keenyaati jechuudha. Kan biraa haadha mucaa ta'uu ishee hin beekne Caaltuu. Har'uma argine. Kanaaf kun immoo kan mucaa isheeti. Yang gak organisasi dari kasih Caaltuu Asumani tetap sisnu ani si Asumani kennaa Caaltuu daafi kuno kan jalqaba si barsiisaa turre immoo gara barreeffamaatti jijjiiree fideera kan immoo sirriitti dubbisii maatiin isin barsiisu kennaa si kennamirraa kenna jaalala obbolummaati. Kanaaf biyyaa eebbachaa biyyaa namoota eebbachaa bicha irratti argaman hundaaf akkan kennu waadaa galeen ture kunoo isinillee tole balatoota guddaa galchuu kun kennaadha jechuudha. Kitaaba jireenyaa Isin eebbisu. Tikishti kun kennaa keeti kan waldaa ana biraallee kennaa qabda. Ganat kamu darkan mau kena lagi Caaltuu mungkin awal lagi mungkin lagi ya Betty Cinta semua dah kayaknya jenuh Betty jenuh semua kedua enggak Asyik. Tokkoffaa kan biyya galtee lammaffaa kan cidhaa jechuudha. Guyyaa san silaarratti argamuu qabna turre irratti hin argamne kan lachuu biraan nu geessa jechuudha. Bani ija agarsiisitii hin deebistaa jechuudha. Asumaan immoo kennaa kiyyas biraan naa gahe. Kun kennaa kiyya. Nutti agarsiisni. Nampak nak? Sini.
Kennaa na biraa qabda. Kiyya. እሺ Baka marami. Obboloonni keenya kennaa yeroo darbee irratti hin argamne Piyaansaa Goorgisii sagantaa achirratti gaggeeffame irratti warri hin argamne har'a maqaa Waldaa Qulqulluu Sillaaseetiin kennaa addaa qabnaa fi kanaaf kennaa kan akka nuu fudhatan jedhaa fi gannatis kennaa argatteetti ayaasaa qabu jedhanii bireenis kennaa argatteetti kidaane mihirat nan dagatini kidaane miratiidha kan kunis kidaane miratiidha wal fakkaataadha kidaane mirati nagdu kun immoo charuu madaaniyaalem fayyisaa addunyaati obboloota keenya waaqayyo sinaa eebbisu baga nagaadhaan gara biyya keessanii dachee Itoophiyaatti nagaan galtan dirreen Itoophiyaa kunuunsitee sinaa barsiisa dajaneedhaaf kennaa qopheessanii jiru kennaan kunis kana fakkaata faantiyyee biriyyee ganniyyee sadan isaanii walitti jechuudha fudhatanii kanumatti Kiristoositti duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 argeen jira jechuudha waaqayyo isiniif haa kennu isin haa eebbisu kan eebbaa isin haa taasisu galatoomaa jennaan obboloota keenyaanii gargaaruu dandeessa loogoo waldaa qulqulluu Sillaaseeti jechuudha waaqayyoon isaaniif haa kennu kun yaadannoo bara baraatti jechuudha akka waldaa qulqulluu Sillaaseetti kennan dabalataan jiraata badaniin agarsiisu jechuudha ammas fakkii yookiin suuraa yookiin si'ilii kan jennu abbaa keenya Sillaaseeti haamilee kennaaf waldaa Sillaasee danda'amu ammas kennaa qaba ammas gargaara kan agarsiisa jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatti kennaa qaba jedhaniiru kennaa isaanii immoo qoranneensa agarsiisa jechuudha kun kan barsiisaa dajaneeti jechuudha si'ilii yookiin suuraa kidaana misiratiiti kidaana miratiin sanaa eegdu mana keessa naa eegdu barsiisaa dajaneenis galatoomaa isiniin jenna faanuusi lakkoofsa 25 miseensa waldaa qulqulluu Sillaaseeti akkuma afatti makma gubbaa naannoo isaadha akka laallutti jechuudha bu'uurate sanaan yeroon isaa akka hiikuun baatan ta'aanidha jechuudha waaqayyo itti haa kennu irraa fuudha isaan kennaa isaanii kennanii jiru egaa kennaa kana yoo baduu baallee asuma qola isaarraa kan agarru hin ta'aata tokko lama sadii afurtan ja'a qorqoraan tokko kanaan ala yoo jiraatu keessa kan biraa hin beeku amma fi bada yoo ta'e beekamuun barbaachisaa miti waaqayyo sanaa eebbisu jenna obboloota keenya ammas kennaan addaa fuulamee dhufaa jiraateef sirrii inni kennaaf jechuudha inni gamtaa biraanee faantiyyee biraanee inni faantiyyee daree ati daree ganni hojii daree fi ganniin dura waliin kennanii turanii amma immoo biraanee faanteedha asumaan argeen jira waan ta'eedhaafi waan keessaa nyaata natti fakkaata dhaasaan beeku kidaanee jedhama kidaanee jedhama baay'eedha jechuudha kun immoo kan itti dhuganidha jechuudha lama kan isaaniiti afur kan ijoollee jechuudha kanaaf walitti ja'a waaqa isaanii haa kennu waaqa isaanii haa eebbisu jennaanii kiristi wantuma keessa akkasitti gara biyyaa kan galtee kennaa kennitee jirti kennaa shi kanaan isa agarsiisa kennaa obboleetti kennitti jirti jechuudha obboleeyyan keenyatti misirroota bilaattee maal akka ta'e wajjumaan kan ilaalu qaabii sa'aatii gidgiddaa yeroo keessatti akka fayyadamtan yeroo keessa laaltanii akka kaatan akka ciistan akka hojjettanidha jechuudha kun kennaan yeroo yeroo warqii ayinis boolde kanaadhaan obboleetti kennatti kan jenna